Magaalaa Finfinneetti foon adurreen fudhatte tokko irraa buusuutti lubbuun shamarree waggaa 18 tokko darbe. Paasterii fi namni guddaan beekamaan addunyaa kanaa wangeela lallabuudhaan beekamu biyya lafaa kanarraa gara gooftaa deeme. Balaqqeen ifaa guddaan waliinsaa hin beekamne Kiyev magaalaa guddittii Yuukireen keessatti mul'ate saatalaayitii keenya miti jedhe naasaan. Guyyaa har'aa magaalaa guddittii biyya Yuukireen Kiyev keessatti jechuudha samii irraatii balaqqeen ifaa adda ta'ee mul'ate jira. Balaqqeen ifaa mul'ate kun maalii odeeffannoo keenya ammaatiin simbiraan geenya. Yeroo kamiyyuu caalaa Sudaan keessatti wal waraansi jeneraalota lamaaniin hoogganamu baay'ee cimee jira. Ogeessonni fayyaa biyyattii yeroo kamiyyuu rasaasaan dhahamuu dandeenya jechaa jiru. Yeroo ammaa kana jechuudha akka odeeffannoon har'a ba'e addeessutti namoonni ajjeefaman 300 akka caalan odeeffannoon ba'e ni addeessa. Namoota ajjeefaman kana keessaa lammiileen Itoophiyaa 6 ta'uun isaanii dhagahametu jira. Kanaaf odeeffannoowwan kanaan wal fakkaatan biroo isin hin dhagahin illee simbiraan geenya. Namni Waaqayyoo lubii Fiqaaduu Beenyaa ergaa ajaa'ibsiisaa namatti tolu tokkoo fi eenyummaa keenyaa nu yaadachiisuuf nu dadammaqsu tokko maxxansanii jiru. Namni Waaqayyoo Fiqaaduu Beenyaa maal jedhan kanallee ergaa bal'aa kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya gabaabaa gara biraatiin garee bakkalcha barii yookaan BBG jedhamu tokko erga hundeeffamee garee waggaa 8 ta'e tokko seenaa isaanii gabaabsinee simbiraan geenya. Qophii kanaa kan barreeffamaan isiniif dhiyeesse faarfataa Salamoon Addunyaati. Gareen kun hojii wangeelaa labsuu fi babal'isuu keessatti gahee guddaa taphateera. Namoota araada garaa garaan qabamanillee gara mana Waaqayyootti yookaan gara waldaa kiristaanaatti deebisuudhaan hojii guddaa hojjetaa jiru. Odeeffannoo kanallee bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee kiristiyaanota maraa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturra kaawwadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii keessan koomentii irratti nu qoodaa. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baha. Kallattiidhaan gara odeeffannoo yeroo kanaaf qopheeffannetti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenya jalqabaa oduu gaddaatiin jalqabna. Magaalaa Finfinneetti foon adurree irraa buusuutti lubbuun shamarree waggaa 18 tokko darbe. Ayyaana Faasikaa guyyoota muraasaan dura darbetti Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii iddoo Alam Baankii jedhamuun beekamutti guyyaa gaafa ayyaana adurreen mana nama dhuunfaa keessaa foon fudhattee baatii korte. Battalatti foon bitamee dhufe adurree irraa baraaruuf shamarreen ganna 18 tokko duukaa buutee baatiitti ol baate. Yeroo sanatti aariin adurree hordofuu malee shiboo elektiriikii hin argine ture.
battalumatti tuqaatii shiboo faana uumameen otoo foon adurree irraa hin baraarin shiboo elektirikii kanaan tuqamte. Battaluma tuqaatii shiboo faana uumameen otoo foon adurree kanarraa hin baraarin jechuudha. Haala nama gaddisiisuun guyyaa ayyaanaa waggaa yookaan guyyaa yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan baranaa darberraa lubbuun ishee darbuu dhaga'ameetu jira. Maatii isaaniitiif jajjabina guddaa hawwina. Odeessuma gaddaa walitti dhiyaatuun maqaan isaanii Paaster Chaarlis Staanleey jedhamu. Nama guddaa, nama hojii wangeela babal'isuu keessatti gahee guddaa taphatan addunyaa kanarra turanidha. Isaanillee gara gooftaa deemaniiru. Namni tokko waa'ee nama kana akkas jechuudhaan maxxanse waa'ee paasterii gara gooftaa deeme kana. Naman fageenyattis haa ta'u malee irraa barataa turedha jedha. Namni waa'ee Paaster Chaarles maxxanse Asaffaa Malkaati. Nama irraa baratanidha jedha. Waggaa 49f luba waldaa kiristaanaa ta'ee tajaajilaa ture paasteriin gara gooftaa deeme kun. Bara 2020 soorama ba'an Atlaantaa jiraataa turan. Tajaajila waldaa biratti karaa raadiyoo fi TV barumsa wangeelaa In Touch Ministry kan jedhu dabarsaa turan. Kana qofaa miti ilmi isaa Andy Stanley akkuma isaa luba ta'ee milkaa'inaan tajaajilaa jira jedha Asaffaa Malkaa. Lubni kun waggaa 90ffaa isaaniitti akka boqotanis dhagahameetu jira. Mucaa isaa gara tajaajila kanaattis akka guddisan himamee jira. Baay'ee nama gammachiisa. Nus bara Waaqayyo nuuf kennetti yaada isaa tajaajillee akka dabarru ayyaanni Waaqayyo nu haa gargaaru jechuudhaan Asaffaa Malkaa maxxanseetu jira. Odeessa keenya taanuun garee hojii wangeela babal'isuu keessatti hojii guddaa raawwataa jiru tokko simbiraan geenya. Gareen kun garee bakkalcha barii yookaan BBG jedhama. Gareen BBG erga hundeeffamee waggaa 8 ta'eera. Faarfataa Salamoon Addunyaa waa'ee garee kana yeroo maxxansu akkas jechuudhaan jalqaba. Gareen BBG erga hundeeffamee waggaa 8 ta'eera. Hundeessaan isaas Guutuu Biraanuu jedhama. Mucaa garraamii umurii isaa wangeelaaf kennedha. Obboleessi kun mul'ata kana gaafa jalqabu mana namaa keessatti ijoollee muraasaan ture. Ijoolleen isaa wajjin sagantaa kana jalqabanis namoota waldaa kiristaanaa keessaa ba'anii araadaan kan dhugaatii jimaa fi kan kana fakkaatan keessa lixan turan. Egaa Guutuun mul'ata Waaqayyo isa keessa kaa'e kanaan ijoollota amantii isaanii dhiisanii gara biyya lafaatti deebi'an muraasa walitti qabee mana nama dhuunfaatti wangeela barsiisuun kadhachuudhaan amantii isaaniitti akka deebi'aniif ciman godhe. Erga sanaa obboloota araada garaagaraatiin rakkatan baay'een isaanii gara mana Waaqayyootti akka isaan deebi'aniif gahee guddaa taphateera godheera. Amma gareen kun miseensota nama 500 ol qaba. Yeroo ammaa kana mana nama dhuunfaa keessaa ba'anii waldaa guutuu wangeelaa Alamganaatti ji'a keessatti al tokko guyyaa jimaataa sagantaa bultii qabu. Yeroo kadhannaa bal'aa fi yeroo sagalee Waaqayyoo baratan akkasumas yeroo waaqeffannaa qabu. Ani yeroo 2 carraan isaan wajjin waaqeffachuu argadheera. Ijoollee kana ulfina hafuura qulqulluu guddaatu isaan gidduu jira. Onnee Waaqayyoof cabe qabu. Akkatti isaan itti kadhatan itti waaqeffatan isinitti himuu danda'u. Kan nama dhibu immoo dargaggoonni baay'een sagantaa kana hirmaachuuf biyyoota garaagaraa irraa dhufu. Fakkeenyaaf Adaamaa, Bishooftuu, Sulultaa, Hoolotaa, Zuwaay, Baatuu, Laga Xaafoo, Burraayyuuf kan kana fakkaatan irraa dhufanii waaqeffatu. Tokkummaa fi jaalalli isaan gidduu jiru dinqisiisaadha. Kan isin dhibu dargaggoonni garee kanatti dabalaman baay'een seenaan isaanii jijjiiramee iddoo gurguddaa namoota ga'anidha. Amma waan isiniif dhaama. Obboloonni mana Waaqayyoo baatanii araada garaagaraa keessa rakkachaa jirtan akkasuma dargaggoonni biroonis garee kanatti dabalamuudhaan wajjin sagalee Waaqayyoo irraa baradhaa, kadhadhaa, waaqeffadhaa. Ji'a keessa guyyaa tokkodha waan ta'eef sagantaa keessan arreenji godhadhaa garee kanatti join ta'a.
Lammaffaa irratti mucaan kun mul'ata kana muchoota isaa wajjin asiin ga'eera. Akka nu baddeetti nama isa gargaaru ni barbaachisa. Amma miseensi garee kanaa baay'ee baay'ataniiru. Akkasumas gareen kun dhuga baatii wangeelaa yeroo garaagaraatti karaa irratti ni godhu. Biiroolee baratanii gamoo margaa arfaffaa irratti argama. Deemtanii gorsa garaagaraa obboleessa kana irraa fudhachuu dandeessu. Kanaaf warri ergaa kana dubbistan adaraa keessan waan dandeessaniin ijoollee kana bukkee dhaabbadhaa jechuudhaan faarfataa Salamoon Addunyaa maxxansee jira. Sadaffaa irratti waaqeffannaa isaanii maddiittis ijoollee abbaa fi haadha hin qabne akkasumas rakkattoota ni gargaaru jechuudhaan bilbila isaanii katabee jira. Dargaggeessa kana argachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa moobaayilaa harkaa Duwwaa 968 128064 guutuu biraanuu jettanii bilbiltanii argachuu ni dandeessu. Iddoon itti argama isaanii waldaa guutuu wangeelaa Alamganaattidha. Faarfataa Salamoon Addunyaatu katabe. Ittaansuudhaan daawwattoota keenya ergaa namni Waaqayyoo Fiqaaduu Beenyaa kataban isin biraan geenya. Ergaa ajaa'ibduu kana akka isin dhaggeeffattaniif isin affeeruu jaallanna. Umuriin waggaa 20 fi isaa ol taanaan jechuudhaan ergaa isaanii jalqaban. Namni tokko bara jiraatu keessaa nyaata kuntaala 500, bishaan litiraa 55,334 akkasumas oksijiinii si'aa miiliyoona 500 fi miiliyoona 88 fi 672 fayyadamaa jedhama. Akka macaafa qulqulluutti dhalooti ofumaa nyaatee jiraatee kan darbuutu hin taane keessumaa umuriin isaa waggaa 20 fi isaa ol yoo ta'e wanneen irraa eegaman hedduutu jira jechuudhaan namni Waaqayyoo Lubi Fiqaaduu Beenyaa ergaa addaa kana dhaaman. Tokkoffaa irratti umuriin keessan 20 fi isaa ol erga ta'e kan isin irraa eegamu hidda dhaloota isaa beekuutu irraa eegamaadha. Warra waggaa 20 fi waggaa 20 olii akka qomoo isaaniitti akka mana abbaa isaaniitti tokkoon isaanii caafan. Seera lakkoofsaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hidda dhalootaa ofii beekuun sanyummaa nama hin jechisiisu. Pirinsipilii macaafa qulqulluuti jedhan. Lammata irratti dhimmi biyyaa isa ilaallata. Warra waggaan isaanii 20 guutee fi 20 olii warra lola dhaquu danda'an hundumaadha jedhan. Seera lakkoofsaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 tuqaa sadaffaa irratti dhimmi mana Waaqayyoo isa ilaallata jedhan. As jalatti ga'ee hojii beekuu warra waggaan isaanii 20 guutee fi 20 olii hundumaaf akka itti gaafatama hojii isaanii fi akka kutataa hojii isaaniitti hiraniif jedha. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 31 lakkoofsa 16 hamma 18. Isaan kun gosa Leewwii warra akka qomoo isaaniitti waggaa 20 olii addaan hojii mana qulqullummaa keessa hojjetamu keessaa qooda qabanis ture jedha. Tokkoffaa seenaa baraa boqonnaa 23 lakkoofsa 24. 3 jalatti kennaa kennuudhaan tajaajiluu qabu. Warreen waggaan isaanii 20 guuteef isaa ol ta'e lakkoofsatti yommuu dabalaman ana Waaqayyoof kennaa kennan jedha. Seera ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 14. Arfaffaa irratti yoo badiin jiraate itti gaafatamummaa qabu. Hundumatti warri biyya keessaa waggaa 20 fi waggaa 20 olii warri ana irratti gungumtan as lafa onaa kana keessatti numtuu Kaaleeb ilma Yofunee fi Iyyaasuu ilma Nuun malee isin keessaa namni tokko illee biyya isaanii isin keessa jiraachisuudhaaf harka koo ol fuudhee kakadde sanaatti raawwatee hin galu jechuudhaan seera lakkoofsa 32:11 irratti itti gaafatamummaa akka qaban dubbate jira. Kanaaf umurii kana irra geenyaan dhimmi hafuuraa, dhimmi hawaasaa, dhimmi biyyaa fi dhimmi dinagdee na hin ilaallatu jechuun hin danda'amu. Yeroo mara lammii koof waan gaarii maalan gumaachee darbaa jedhanii yaaduun barbaachisaadha. Sababni isaa itti gaafatama walii galaatu nurra jira waan ta'eef jechuudhaan namni Waaqayyoo Lubi Fiqaaduu Beenyaa ergaa akka dammaame ooftu kana isiniif qoodanii jiru. Nama Waaqayyoo lafa isaan jiranitti Gooftaan isaan eebbisu. Odeessa keenya biyyaa alaatti yeroo darbinu balaqqeen ifaa guddaan waliinsaa hin beekamne Kiev magaalaa guddittii biyya Ukraine keessatti mul'ate.
naasaan dhimma kana akka hin beekne gabaaseetu jira. Balaqqeen ifa guddaa qabu waliin isaa hin beekamne magaalaa guddoo Yuukireen samii Kiyev irratti mul'ate gaaffiif yaaddoo jabduu kaaseetu jira. Aangaa'onni Kiyev jalqaba saatalaayitii naasaa hawaa irraa dacheetti deebi'aa jiru jedhanii shakkanii turan. Dhaabbanni eejensii hawaa USA kan ta'e naasaan garuu saatalaayitiin isaa ammallee hawaadhuma keessaa toora irra deemaa akka jiru BBC'tti himeera. Humni qilleensaa Yuukireen ammoo ifa cabaa kattaa sibiilaa yookaan wantoota biroo hawaa irraa dacheetti gadi dhiifaman ta'uu mala jechuudhaan himee ture. Ifti magaalattii irratti balaqqeesse kun haleellaa Raashiyaan Yuukireen irratti geggeessitu ta'a jedhamees yaadamee ture. Waan barbaade ta'us haleellaa humna qilleensaa Raashiyaatiin kan uumame akka hin taane amantii guutuun dubbataa jiru humni qilleensaa Yuukireen. Ifti guddaan samii magaalattii irratti mul'ate kun naannoo sa'aatii 22 irratti akka mul'ate ibsameetu jira. Sagaleen haleellaa xiyyaaraa akeekkachiisu waan hin dhagaamneef humni ittisa qilleensaas opereeshinii irra hin turre jechuudhaan teelegiraamitti dubbate geggeessaan waraanaa Kiyev Sergio Popko. Akka odeeffannoon jalqaba bahee akeekutti wanti akkasii yeroo saatalaayitiin naasaa hawaa irraa dacheetti deebitu ture jedhu Popkoon. Ejensiin hawaa USA jalqaba torban kana akka beeksisee turetti saatalaayitiin kiiloogiraama 300 ulfaatu yeroo hojii isaa xumuree roobuu dacheetti deebi'a jechuudhaan ibsanii turan. Xiyyaarri samii Riheessi jedhamtu kun akka ifa sirna soolaarii xiinxaltuuf bara 2002 ergamtes jedha naasaan. Qondaalli koominikeeshinii naasaa Rooberti Maargeet akka jedhanitti saatalaayitiin kun ammallee yeroo balaqqeen ifaa guddaan kun magaalaa Kiyev irratti mul'atutti toora yookaan orbiitii irra jirti jedhanii jiru. Naasaa fi dipaartimentiin ittisaa USA eessa akka jirtu waliin ta'uun yeroo hundaa ni hordofus jedhameera. Miidiyaaleen hawaasaa Yuukireen ifti guddaan magaalaa biyyattii irratti balaqqeesse kun maal ta'uu danda'a jechuun wal harkaa fuudhanii hoo'isaa jiru. BBC irraa odeeffanne. Odeessa keenya xumuraatiin yeroo kamiyyuu rasaasaan dhaamuu dandeenya jechuudhaan ogeessonni fayyaa biyya Suudaan dubbatan. Lola Suudaan keessatti guyyoota 6 dura jalqabe hordofee haleellaa lafaa fi qilleensaan bakka kamii fi sa'aatii kamii akka dhufu hin beekamneen magaalaa guddoon biyyattii Kaartuum keessatti jireenyi yaaddoo ta'eera. Hakimoonni illee namoota miidhaman wallaanan kan jiran yoomii fi bakka hin beekamne irraa haleellaan akka isaanitti dhufuu danda'u yaaddoo qaban ibsaa jiru. Ofii isaanis ta'ee ogeeyyiin fayyaa waliin hojjetan yoomiyyuu haleelamuu dandeenya jedhanii akka yaadan BBC'tti himanii jiru. Hakimni hospitaala Kaartuum keessaa hojjetaa jiru kun yeroo kamiyyuu taanaan rasaasaan dhaamuu dandeenyas jedheetu jira. Dooktarri maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate kun namoonni wal'aanamanii harki caalaan isaanii warra rasaasaan dhaamanidhas jedhee jira. Hakimni kun akka jedhetti miira gargaarsaa dhabuutu natti dhaga'ama, namni osoo argitu fuuldura keetti du'uun ni ulfaatas jedhee jira. Ogeeyyiin fayyaa fi dhukkubsatoonni hospitaala keessatti rasaasa eessaa akka dhufe hin beekamneen itti dhukaafamaniin rukutaman. Hakimni kun kana booda hospitaala keessatti hojjetaa turetti deebi'uu hin barbaadu. Dhaabbata fayyaa tokko keessatti dhukkubsatoota wallaanuu itti fufeera. Koreen giddu galeessaa hakimoota Suudaan CCSD jedhamu akka ibsetti hospitaalota magaalaa guddoo Suudaan Kaartuumitti argaman keessaa 39 kanneen bulchiinsa ollaa magaalichaatti argaman tajaajila kennuu dhaabaniirus jedhee jira. Taateen kun rakkooleen namummaa biyyattiitti hammaachaa deemuu agarsiisa. Hospitaalota tajaajila kennuu dhaaban keessaa 9 boombiin haleelamanii jiru. Hospitaalota 16 keessaa namoonni dirqiin ba'uuf dirqamanii jechuudhaan koreen giddu galeessaa hakimoota Suudaan gabaasee jira. Aangoo dhuunfachuuf jecha lolli waraana Suudaanii fi hidhattoota Rapid Support Force jedhaman gidduutti erga eegalee guyyoota 6ffaa qabatee jira. Hakimoonni BBC'tti akka himanitti hidhattoonni Rapid Support Force yoo xinnaatu hospitaalota 16 keessaa hakimootaa fi dhukkubsatoota dirqamaan baasan jechuudhaan himanii jiru.
Hospitaalonni muraasni tajaajila kennan hanqina oksijiinii fi qorichaan muddama keessa akka jiranis ibsanii jiru. Hakimoonni sa'aatii dheeraa hanga kufuuf ga'anitti hojjetaa jirus jedhamee jira. Hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa Sudaanitti argaman keessaa namoonni 6 lubbuun isaanii darbuu fi imbaasiin Itoophiyaa akkasuma Paakistaanii fi biyyoota biroollee rukutamuun dhagahameetu jira. Xiyyaaronni hedduun kan barbadaa'an yoo ta'u, humni addaa Sudaan Hamdaan Dagaalootiin durfamu buufata xiyyaaraa fi galma mootummaa to'achuus danda'ee ture. Maarree kaleessa ammoo galmi mootummaa harka Mohammad Hamdaan Dagaalootii ba'ee harka hidhattoota yookaan humna waraanaa Albuuraan harka galus har'a ammoo waraanni Hamdaan Dagaaloo deebisee to'atee jira jedhameera. Biyyoonni akka Ameerikaa fi Awurooppaa waraanni sa'aatii 12 akka dhaabbatu kan gaafatan yoo ta'u, Jarman dabalatee biyyoonni hedduun lammiilee isaanii baafachuuf waraana akka dhaaban gaafachuun isaanis beekameera. Xiyyaarri Itoophiyaa guyyaa jalqabaa gara Sudaanitti imalaa ture ofirra garagaluun abiddaan barbadaa'uu akka ooles kan beekame yoo ta'u, Jarman ammoo labsii waraana sa'aatii 24f dhaabuuf jedhameen lammiilee ishee baafachuuf si'a 3 xiyyaara ishee ergituus waraanni deebi'ee jalqabu isaatiin xiyyaarri ishee Giriik qubachuu isaa ibsitee jirti. Har'a odeessa dhagahameen waraanni Albuuraan 300 ta'an waraana Hamdaan Dagaaloo baqatanii Chaad wayita galan mootummaan Chaadollaa Sudaanitti argamtu jechuudha qabuudhaan hidhuun isaa beekamee jira. Egaa daraaraaf pirezidaantii Jibuutii, Keeniyaa fi Sudaan kibbaa gara Sudaanitti akka deeman Jeneraalota lamaan akka araarsaniif gaafatanis pirezidaantonni kunniin amma waraanni hin dhaabbannetti garasitti imaluu fi jaras araarsuu hin dandeenyus jedhanii jiru. Waa'ee waraana addunyaa keenya irratti ta'aa jiru macaafa qulqulluun maal jedha? Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 amma 8tti akkas jedha. Yommus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa, baay'een ani Masiihidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ee si wallaalchisu lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka innaanetti ilaalladha. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu amma illee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Beelli sochiin lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqabaa ciniinsuuti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 amma 8. Waaqayyo biyya keenyaaf ardii keenyaaf nagaa haa buusu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawaa nuyi yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaadaaf gaafii qabdan koomentii irratti nu qooda, like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaalatan barreeffamaan argachuu ni dandeessu. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtiin gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.